Ashamaa harka funee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa gabaaboo fi bal'ina isaaniis qabannee isiniif dhiyaanneetiin jira. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerra. Yaada keessan karaa koomentiin nu biraan gaha. Daandiin baaburaa gara milkaa'inaatti imalaa jiraachuun himame. Waldaa Aksiyoonaa Geejjiba Baaburaa Itiyoo Jibuutii daandii milkaa'inaa irra jiraachuu hojii raawwachiisaan ol aanaan dhaabbatichaa Injiinar Taakkalaa Uumaan ibsan. Bu'aawwan baatiiwwan darban keessa argaman dhaabbatichi daandii milkaa'inaa irra jiraachuu himaniiru. Bu'aa jajjabeessaa argame yeroo itti aanu dhaabbatichi caalmatti bu'aa qabeessa taasisuuf ka'umsa kan ta'udha jedhanii qaamolee bu'aa kanaa fi sababa ta'an hunda galateeffataniiru. Ejensiin balfaa toonii 400,000 fi 56,000 dhabamsiisuu beeksise. Ejensiin balfaa qulqullina magaalaa Finfinnee walakkaa waggaa bara 2017tti balfa toonii 400,000 fi 46,000 ol dhabamsiisuu beeksiseera. Kana keessaa tooniin 100,000 fi 9,000 madda anniisaaf ooluu himaniiru. Tooniin 300,000 fi 74,000 ammoo dhabamsiifamuun eerame. Guyyaa giddu galeessaan balfi tooniin 607 madda anniisaaf oolaa jiraachuu 1,000 ammoo dhabamsiifamaa jiraachuus eeraniiru. Abbootiin amantaa adda addaa haala ayyaanni cuuphaa tokkummaadhaan kabajamuu danda'amu irratti mari'atan. Waajjirri bulchiinsa nageenyaa magaalaa Finfinnee ayyaanni cuuphaa nagahaa fi tokkummaadhaan akka kabajamuuf waldaa abbootii dhaabbilee amantaa giddu galeessaa irraa kaasee hanga aanaatti jiran waliin waltajjii marii gaggeesseera. Waltajjicha irratti ergaa kan dabarsan itti aanaan itti gaafatamaa waajjirichaa kan ta'an obbo Tasfaayee Caannee akka jedhanitti kanaan duras tattaaffii waloo uummataa fi mootummaatiin taasifameen ayyaanonni amantaa fi adda addaa nagaan kabajameera jechuun kaasan. Ayyaanni cuuphaa torbee dhufu kabajamu haala hawwataan akka kabajamuuf mootummaan hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuu yaadachiisaniiru. Kanaafis marii uummataa adda addaa gaggeeffamaa akka jiru ibsanii ayyaanichi bifa midhaagaa ta'een akka kabajamuuf namni hunduu itti gaafatamummaa isaa akka bahu akeekkachiisaniiru. Baankota alaa waliin dorgomuuf qophaa'aa jiraachuu baankiin biyya keessaa beeksise. Baankota alaa gara Itoophiyaa dhufuuf hojjechuuf jiran waliin dorgommiif qophii taasisaa jiraachuu baankonni biyya keessaa ibsaniiru. Pirezidaantiin Baankii Daldalaa Itoophiyaa Abbee Saanoon akka dubbatanitti biyya keessaa galuudhaan kan amma hojii jalqabuuf jedhan waliin dorgommii cimaa taasisuuf qophii keenyarra geenyeerra jedhan. Baankichis baankota alaa waliin dorgomuuf kan dandeessisuun tarsiimawwan ammayyaa'aa bocuun hojjechaa jiraachuu ibsanii keessumaa qulqullina tajaajilaa dorgomtummaa gatii teeknooloojii fooyya'aa dhugoomsuuf xiyyeeffannaan hojjechaa akka jiran hubachiisaniiru. Dabalataan baankiin dandeettii kaapitaalaa isaa guddisuuf qophii gama hundaan taasisaa jiruun itti fufneerra jedhan. Hojiin kun damee isaa walitti dhiheenyaan argaman walitti makuun geggeeffamuun akka eegalus dubbataniiru. Hojii raawwachiisaan ol aanaan baankii Global Dr. Tasfaayee Booruu gama isaaniitiin baankicha akka biyyaattis yeroo taaba'an hojii irra oolchuuf qophii ta'uu himanii baankota biyya alaa keessatti hojjechuudhaaf dhufan dorgommii caalmatti kan qophaa'an ta'uun himaniiru. Bu'uuruma kanaan baankota alarraa galan waliin damichaan dorgommii ta'anii kan itti fufuuf jedhan adeemsa baankichaa irratti qorannoon gaggeessaa jiraachuu kaasaniiru. Fuuldurattis tarsiimawwan haaraan bocuun hojii irra akka oolanis kaasan. Mallattoo injifannoo kan ta'e hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa hanga hojiin isaa xumuramutti tokkummaa fi ciminaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu eerame. Mallattoo injifannoo Itoophiyaa kan ta'e hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa hanga hojiin xumuraatti akka tokkummaan ciminaan bira dhaabbatamuuf itti fufuun namni hidha kanaaf haaromsa guddichaa irratti hojiin beekamu Ustaaz Jamaal Bashiir waamicha taasisaniiru. Itoophiyaan laggeen daangaa ce'anii deeman irratti karaa fayyadamummaa waloo mirkaneessaniin walitti hidhaminsa naannawaa cimsuuf ciminaan hojjechaa jiraachuu Ustaaz Jamaal himaniiru. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa fi siyaasa laga Abbayyaa waliin wal qabatan irratti xiyyeeffachuudhaan hojii hojjetuu fi Abbaay Miidiyaa Abbaay Nugusoochee jedhamuun kan beekamu Ustaaz Jamaal Bashiir hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa mallattoo boonsisaa fi injifannoo Itoophiyaati jechuun dubbatan. Itoophiyaan biyya laggeen ishee gara biyyoota biroo deemaniidha malee biyya ishee keessatti gara laggeen dhufan hin qabne jechuun misooma waloo irratti kan dursituudha jedhaniiru. Akka fakkeenyaatti waliigaltee bu'uuraa tumsa laga Naayilii Ugaandaa Inteebeetitti taasifamee hojii irra oolchuuf gaheen adda dureen taphachuun ishee himaniiru. Waliigalteen kun biyyoonni yaa'a laggeenii waliin qooddatan sirna bulchiinsa qabeenya isaanii haqa qabeessa ta'ee diriirsuu gahee ol aanaa akka qaban kan jedhamedha. Dabalataan walitti hidhaminsa bu'uuraalee misoomaa Afrikaa keessatti dhiyeessii anniisaa hordofamuu dhugoomsuuf kutannoo qabdus kan agarsiistu ta'uun kaasaniiru.
Hidhi haaromsa guddichi Itoophiyaanonni dhiibbaa naannawaa fi idil addunyaaf osoo hin jilbeeffatin kan dhugoomsine mallattoo biyyaalessaati jechuun dabalaniiru. Pirojektiin kun pirojektii ashaaraa Itoophiyaatiin ijaarame gumaacha diinagdee guddaa kan qabu pirojektii dantaa biyyaalessaati jedhan. Ammas lammiileen Itoophiyaa hundi hanga hidhichi xumuramutti deeggarsa maallaqaa fi dippiloomaasii irratti tokkummaan waliin akka hojjetan waamicha dhiyeessaniiru. Rakkoon keessoo adeemsa mariitiin furamuu akka qabus kaasanii tokkummaan dhaabbachuu fi dantaa biyyaatiif tumsuun garuu barbaachisaadha jedhan. Kanaaf hidha haaromsaa Itoophiyaa kan mallattoo injifannoo biyyaalessaa ta'e irratti ejjennoon adda ta'e jiraachuu qaba jedhaniiru. Naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti leenjiin haaromsa loltoota duraanii eegalame. Komishiniin haaromsa biyyaalessaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo duraanii waliigaltee araaraa mootummaa naannichaa waliin taasifame hordofee eegalaniif leenjii haaromsaa kennuu akka eegale beeksiseera. Sagantaa leenjii eegalchiisuu kanarratti Komishinii haaromsa biyyaalessaa Tamasgeen Xurunaa, Komishinara Jeneraalaa itti aanaa poolisii Zarihuun Dhugumaa fi qooda fudhattoonni biroos argamaniiru. Loltoonni duraanii lakkoofsi isaanii hin ibsamne kunneen wiirtuu haaromsaa Awaash Bishoolleetti leenjii fudhachuuf kan galan yoo ta'u, wayitaa wiirtuu kana galanitti meeshaalee waraanaa hiikkatan bakka bu'oota raayyaa ittisa biyyaaf kennamuun ibsameera. Komishinii haaromsaa biyyaalessaa Tamasgeen Xurunaa haasaa taasisaniin sagantaa kanaan galmee loltoota duraanii hidhannoo wal harkaa fuudhuu, leenjii xiinsammuu fi hawaasummaa deebisanii dhaabuu fi hawaasatti makuu kan raawwatamudha jedhan. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Amaaraa keessatti leenjiin haaromsaa hidhattoota duraaniif kennuun eegalamu komishinichi ibseera. Loltoonni adeemsa kana keessa darban leenjii haaromsaaf booda hawaasatti makamuun jireenyi idilee isaaniitti deebi'u jedhan. Sirna bittaa fi gurgurtaa boba'aa to'annoo fi hordoffiin cimaa barbaadu jedhame. Itoophiyaan waggaa waggaadhaan maallaqa ol aanaa baasuun boba'aa gara alaatii galchiti. Fakkeenyaaf bara 2015 boba'aa doolaara biiliyoona 4.1 baasteerti. Kunis biyyattiin galii doolaara biiliyoona 4.4 alergii irraa waggaatti argattu keessaa harka caalu bittaa boba'aatiif oolchuu isheetii jedhameera. Boba'aan baasii olaanaadhaan biyya keessaa gale kun osoo sirnaan fayyadamuuf dhiyaachuu qabu. Haala hin malleen gabaa gurraachatti yeroo akka feeteedhaan gurguramu ni mul'ata jedhaniiru. Sababa boba'aan biyya keessaa galee sirnaan fayyadamuuf hin dhiyaanneef konkolaattonni baajaajii irraa kaasee hanga awutoobisoota gurguddootti qaxxaamura biyyaa deemanitti yeroo hojii isaa qaalii kan gubanii fi naannawa raabsa boba'aatti hiriiranii kan argaman ta'uu kaasaniiru. Taateen kun kan yeroo hundaa Finfinnee dabalatee magaalota biyya keessaa xixiqqoo hanga gurguddootti jiran hundatti irra deddeebiin mul'atu ta'ullee keessumaadhuma kanatti baay'ee hammaateeraa jedhan. Kana malattis boba'aan sharafa alaa olaanaadhaan galee waggaa oddoo tokkotti pilaastikii fi jaarkaaniidhaan buufata raabsaa boba'aatii baafamee gurguramu irra deddeebiin magaalota garaagaraatti ni mul'ata. Ji'oottan shanan darbanitti hirphii qarshii miiliyoona 128 taasifame. Kana malees mootummaan awutoobisoota magaalaa fi qaxxaamura biyyaatiif hirpha qarshii miiliyoona 463 taasiseera jedhan. Doolaara biiliyoona 50 gibira taaksii, vaatii fi kaffaltiiwwan oomishaalee boba'aa bifa galiitiin mootummaadhaaf galuu qabu dhiisuudhaan dhiibbaa hawaasaarra qaqqabuu malu hir'isuudhaaf jecha hirpha baay'ee taasisaniiru jedhan. Kanaaf iddoon mootummaan haala kanaan hojjetee jirutti darbii fi shirri adeemsa gurgurtaa raabsaa boba'aa irratti faayidaa hin malle argachuudhaaf raawwatamu uummatas ta'ee biyya miidhuu waan ta'eef kanarraa of qusachuu akka qabamus akeekkachiisaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya gara oduu biyya alaattis hin dabarsina. Balaa ibiddaa Los Aanjelesitti mudateen lakkoofsi namoota du'anii 24 qaqqabe. Balaan ibiddaa Ameerikaa kutaa bulchiinsa Kaalifoorniyaa magaalaa Los Aanjelesitti mudate hanga ammaatti lubbuu namoota 24 galaafachuun ibsameera. Balaa kanaan manneen jireenyaa fi gamoowwan 12,000 ol guutumaa guututti barbadaa'uun gabaafameera. Balichaan namoota 24 yoo du'an namoonni 16 garuu achi buuteen isaanii hanga ammaatti hin argamne. Lammiileen 100 ol qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uu Reuters gabaasa isaa keessatti eereera. Jiraattonni 87 naannawa jireenya isaanii gadi lakkisuudhaaf ba'uuf akka of qopheessaa jiranis bulchiinsi magaalaa Los Angeles akeekkachiisa kenneera. Hojjettoonni ittisa balaa ibiddaa 14,000 ol xiyyaarota 84 deeggaramuudhaan balichaaf to'achuudhaaf hirmaannaa ol'aanaa taasisaa jiraachuun himame. Balichi hanga ammaatti qabeenya doolaara biiliyoona 100 fi 50 ta'uu barbadeessuun eerame. Balaa kanaan wal qabatee magaalattii keessatti kiraan manaa akkaan dabaluun himamaa jira. Abbootiin qabeenyaa balaa ibiddaa kana qabata godhachuudhaan gatii kanaan dura manni kiraa ittiin kireeffamee hin beeknetti mana kireessaa jiraachuun dubbatame. Balaa ibiddaa kun ka'uu dura gatii ture irratti amma mallaqa 60,000 lakkaa'amu mana kiraadhaaf gaafataa jiraachuu Joosef Oppenheim dubbataniiru.
Namni kun manneen qananii kan ta'an kan gurguruu beekamuu fi akkasumas Netflix irratti diraamaa walitti fufee hojjetaa tureera. Abbootiin qabeenyaa gariin kiraa manaa balaa kana dura ture irratti hanga 10% dabaluun kan himame yommuu ta'u, riil isteetii gurguruun beekamu kun haalli kun faallaa seera biyyattii ta'ee jechuun dubbataniiru. Abbootiin qabeenyaa balaa kana akka carraatti fayyadamuudhaan haala kana keessa seenaniiru. Netflix irratti qabiyyeen ittiin beekamu tokko gabaa manneenii qananii Los Angeles keessa jiran irratti kan hojjetudha. Namoonni qe'ee isaanii gadhiisanii ba'an kumaatamaan hoteelonni dhiphataniiru jechuunis namni kun gabaasa isaa keessatti hiriira. Balaan ibiddaa kun mudachuu dura maamilli isaa tokko mana kireeffachuuf $13,000 gaafatamaa ture garuu balaa kana booda gatiin isaa dachaadhaan dabaluu hima. Aanga'oonni Kaalifoorniyaa dhaabbanni kamuu gatii kiraa manaa balaa ibiddaa sababa godhatanii 10% caalaa dabaluu akka hin qabne akeekkachiisaniiru. Oduu biraatiin Ameerikaan haleellaa fulbaana 11 nama adda durummaadhaan qindeesse irratti ragaa dhiyeessuuf beellama tursiiftee jedhame. Nama haleellaa fulbaana 11 waggaa 20 dura Ameerikaatti raawwatame adda durummaadhaan qindeesseera jedhame irratti ammajjii 10 bara 2025 yakkamaa ta'uu isaa ilaalchisee ragaan kennamuuf beellamni qabamee ture akka dheereffamu ta'eera. Khalid Sheikh Mohammed bara darbe waliigaltee irra gahame hordoffee yakkamaa ta'uu ragaa ba'uuf kan ture ta'us Mohammed Ameerikaatti manni murtii oliyyannoo federaalaa iyyata dhiyeeffachuu hordofee dhorkam kaa'ameera. Khalid Sheikh Mohammadii fi himatamtoonni biroo lama duuti akka isaanitti hin murtoofneef yakkaawwan ittiin himataman guutumaa guututti amananii fudhachuu isaanii waliigaltee irra gahanii turan. Khalid Sheikh Mohammed maqaa masoo KSM jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u buufata humna galaanaa Ameerikaa Kuubaatti argamu Guantanamo Bay irraa mana murtii waraanaatti akka yakkamaa ta'u dabarfameera. Khalid mana hidhaa buufata waraanaa Guantanamootti waggaa 20 hidhamee ture. Haa ta'u malee dhaddachi mana murtii oliyyannoo federaalaa iyyata mootummaa dhiyeeffateen fudhachuun adeemsi murtii Khalid Sheikh Mohammed kanneen biroo lamaan akka addaancitu murteesseera. Mootummaan Ameerikaa ragaan yakkamtoota ta'uu namoota himataman kanneenii fudhatama yoo argate mootummaas ta'ee uummanni Ameerikaa miidhaan fayyuu hin dandeenye akka isaan irra gahu mormuun dhaddachi sun akka addaancitu taasiseera. Dhaddachi abbootii seeraa 3 geggeeffamu akka turu taasifamuudhaan haala kamiiniyyuu dhimmicha irratti murtee dhumaa ta'ee fudhatama hin qabu jechuun akeekkachiisuun dhimmicha qorachuuf haala saffisa qabuun mormiiwwan mana murtii fi dhiyeessuun yeroonni kennamaaf jechuun murtee isaanii dabarsaniiru. Murteen mana murtii akka turu taasifamu jechuun ammoo yeroo bulchiinsa Doonaald Tiraamp kan guyyoota muraasa booda aangoo qabatan keessa ilaallama jechuudha. Dhaddacha akka gaggeeffamuuf jimaata darbetti beellamni qabatamee fi turetti Mohammed haleellaa shororkeessummaa fulbaana 11 bara 2001 raawwatameef ragaa yakkamaa ta'uu isaa kennuuf ture. Xiyyaaronni imaltootaa namoonni haleellaa geessisan kunneen butan wiirtuu gabaa addunyaa Niiw Yoorkitti argamu Peentaagoon kan Waashingitan keessaa xiqqoo bahee argamutti bu'uudhaan namoonni 3,000 dhumaniiru. Imaltoonni xiyyaara biroo keessa turan kan butan sana waliin waldhaansoo qabuu isaaniitti xiyyaarichi dirree Peensilveelaa keessatti kufee caccabeera. Muhammad yakka ajjeechaa namoota 2,976 shiraataxuudhaan himannaan irratti baname. Kanaan dura duula 9/11 jalqabaa hanga dhumaatti kan qindeesse isaa akka ture dubbateera. Paayileetonni xiyyaara gamoowwaniitti akka buusaniif leenjisuu karoora jedhe dabalatee bara 1990 keessa Alqaayidaa hoogganaa kan ture Osaamaa bin Laadeniif yaada dhiyeessuun ibseera. Dhaddachi gaggeeffamuuf beellamni qabamee fi ture ni taa'ama jedhamee kan ture mana murtii Guantanamo Bayitti tureera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessine kanan gammaatti dhageeffattanii waan waliin turtaniif galatooma.